carraa misoomaa naannoo kanarratti jiru caalmaatti daran bal'isuudhaan oomishaaf oomishtummaan akkamitti akka dabalu. Uummanni kan keenya teknooloojii fayyadamee hojimaata haaraa fayyadamee adeemsa ammayyaa'aa ta'eef saayinsawaa ta'ee beekumsa irratti hundaa'e fayyadamee oomishaaf oomishtummaa isaa akkamitti guddisa. Carraawwan kun itoo jiranuu hiyyummaa keessatti olee buluun qabu, boodattaafummaa keessatti jiraachuun qabu, qananiin badhaadhiin hin barbaachisa. Kanaaf carraawwan kana akkamitti daguugnee fayyadamnee uummanni kan keenya hojii keessatti galuu qabaa karaa jedhuun hojiiwwan hojjetamaa turan karaa tokkoon ilaala. Qaawwa achi keessatti hanqina achi keessatti mul'achaa jiran immoo qabatamaan lafarratti hiikaa kan turre. Kanarraa ka'ee hojii misoomaa hedduu ilaalleeti kan jirru. Godinaalee Wallaggaa keessatti gama tokkoon hojii nageenyaa hojjechaa gama biraatiin immoo hojii misoomaa wal faana sirriitti hoogganaati haalli ittiin jirru. Bakka tokko tokkotti fagoo teessennaa ilaaltu haalli Wallagga keessa jiru rakkoodhuma nageenyaadhaan qormaatumaan kan ibsamu itti fakkaata namni adda addaa. Haa ta'u malee qabatamaadhaan lafarratti hawaasa keessatti gandoolee baadiyyaa keessatti magaala keessatti Wallagga keessatti seentennaa ilaaltu karaa tokkoon misoomni hagamii akka jiruu fi karoorri mootummaa misoomaan qabate hagam hojii bu'a qabeessa ta'een mul'achaa akka jiran uummanni illee keessatti fayyadamaa akka jiru qabatamaan immoo keessatti hirmaataa deeggarsa barbaachisu laachaa akka jiru ilaalleeti kan jiru jechaadha. Kanarraa ka'ee fakkeenyaaf dhimmoota misooma midhaanii wajjin wal qabatee misooma beelladaa wajjin wal qabatee misooma lukkuu misooma aannanii misooma furdisa horii ashaaraa magariisaa wajjin wal qabatee fi dhimmoota misooma barnootaa wajjiniinis wal qabatee dhimma hawaasummaa wajjin wal qabatee jiran rakkoon hawaas dinagdee uummata naannoo kana karaa furuun hojiin hojjetamaa jiraachuu isaanii qabatamaan ilaalaati kan jiru. Kana keessatti immoo hanqinootaa fi rakkina mul'achaa jiru akkamitti hiikuu dandeenya kan jedhu qabatamaan ilaallee jirra. Hojiiwwan misoomaa keessaayyuu uummanni walitti ijaaramee kilaasteraan hojjechaa jiru. Dirreen misoomaa babal'aan akka jiru uummanni keenya qonnaan bulaan keenya walitti ijaaramee tokko ta'ee kilaasteraan hojjechaa akka jiru. Kana keessatti immoo makaanaayizeeshiniin bal'achaa akka jiru galteen qonnaa barbaachisu dursinee waan asitti dhiyeessaas waan turreedhaaf uummanni kan keenya callaa guddiftuu barbaachisu argate misoomatti akka galu galteen qonnaa wajjin wal qabatanii dhiyeessiin keenya rafsiin keenya akka fooyya'u taasisuudhaan hojiin misoomaa kilaasteroota midhaanii keessatti ilaalaa turre baay'ee abdachiisaa fi bu'a qabeessa ta'uu isaanii qabatamaan ilaalaati kan turre. Kana keessatti immoo uummanni jiruuf jireenya isaa akka jijjiiru carraa guddaa kennaati kan jiranuu jechaadha. Kanarraa ka'ee hojiiwwan misoomaa dhimma barnootaa wajjiniinis wal qabate hojiin baruuf barsiisuu akkasumas immoo hojiiwwan manneen barnootaa keessatti raawwatamaa turanis ilaalaas turree jirra. Barattoonni naannoon kun beektoota hedduu, hayyoota hedduu, saayintistoota hedduu baasuudhaan namoota ciccimoo hedduu biyyaaf naannoo gumaacheedha. Naannoon kun ammas baruuf barsiisuun dhimmi barnootaa, dhimmi teeknooloojii, dhimma kalaqaa xiyyeeffannaa addeetti kennamu waan ta'eedhaaf kanarrattis haala qabatamaa jiru lafarratti ilaaluudhaaf yaalaati kan turre. Carraaqqiin jiru guddaa akka ta'e sochiin jiru bal'aa akka ta'e hojiin kun ammas sadarkaa keejii irraa kaasee bu'uura boruu jalqabnee hamma dhumaatti hojiin nuti hojjetaa jirru hangam lafarratti immoo bu'a qabeessa ta'aa akka jiran ilaaluu dandeenyeeti kan jiru jechaadha. Kanumaaf kanarraa kaanee akka waliigalaatti kan ilaallu hojiiwwan misoomaa godinaalee Wallaggaa keessatti ilaalaa turre baay'ee abdachiisaa kan ta'an uummata kan keenya keessatti bal'inaan kan hirmaachisaa jiran uummata keenya immoo keessatti caalmaatti fayyadamaa gochaa jiruuf jireenya isaa jijjiiraa akka jiran qabsoon nuti hiyyummaa irratti goonu badhaadhina milkeessuudhaaf hojjennu hagam lafa qabachuudhaaf carraa akka qabu qabatamaan argaa jirra. Uummanni Wallaggaas karoora mootummaa misoomaaf qabate qabatamaan hubatee beekee lafarra oolchuu keessatti hirmaachuu keessatti qooda fudhatee immoo itti abboomee jiruuf jireenya isaa fooyyessuudhaaf bal'inaan keessatti hirmaachaa jira. Kanaaf hojii baay'ee dinqisiisaa fi ajaa'ibsiisaa ilaalleeti kan jiru jechaadha.